وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الردي بودان يويا جنة وروتن سلامتا خنن جنة أما جرا سجنتا خياتين إتش دبرة إسن إنفايتي في شير قوتني والإنجليزن أكما بيكمو أره متدرين تيا حالا يرو وجدتي حالا يرو رتي إيسا راخاني إيسا جيني إيسا جرا مال قدوك أبنا مال قدشو نور جرا خجور رتي gartee waliin dudubbannaa jechuudha. Akkuma beekamu qabsoon teenya dursa wanni isiin irraa kaate ummata dadammaysu ummata keenya dammayfanne hayyoota keenya sigalee ijaarranne hayyoonni keenya ijaaruun sheeyxaanticha hirriba dhoorkite jechuudha. Sigalee arra sadarkaa tanarra jira. Ingadda hayyoota keenyaaf waamicha goone isaan illee nu dhaga'uudhaaf haa galatoomani. Wanni isin irra wal dhabdan, wanni isin jidduu irra wal dhabdan waan sabaati malee. Jaartii wal jalaan fudhanne, wasana keessan irra wal hin dhabne. Jaawarii fi itti aanaan haftee dhaabbatanii Dooktar itti aanaa haftee interview wal godhuun mana PP girgireessite jechuudha. Kanaaf ragaan PP'n akkatti iyyite video itti aanaan duratti jaawar irraa haasa'uu ture hunda walitti hidhani arra akkami walit dhufan arra gartee akkami wal gayan arra akkami wal dhageeffatan jedhanii maraatuun isaanii ni yaadatamaa jechuudha. Anduraaniin isinii hime namni sheeyxaana wajji mari'attee biitti ati jaaruu dandeessu hin jirtu. Namichi sheeyxaana afaaniin nagaya jechaati harkaan gartee dhiiga namaa cuunfatee dhugaa jechuudha. Sigalee haramane jaaltaayyeen jeesanii jechuudha. Sigalee bineensa dhiiga namaa dhuguu bare bineensa dhiiga Oromoo kana dhuguu bare kanaa wajji mari'adheetiin gartee biyya tana jaaraa biyya tana gartee fuulduratti oofaa yoo jette siitu maraata malee isaa miti jechuudha. Dursa waan takkaan jala muree isin himee gara sagantaa kiyyaa deema. Sheeyxaanticha takkaa namni Abiyyi jedhamu ummataas hin qabu. Warra ilma keenya angorra jira, miitirkishoo teenya angorra jira, miiliyyoo teenya angorra jira jettu tanaafiin hima sigalee. Keessan beeytu. Miskiina garana nyaatanii ni maafi sigalee. Irrumaan deddeebi'a. Rabbi haa galchuuf. Abiyyi sabaas hin qabu, amantiis hin qabu sigalee. Naannoos hin qabu, wanni amantiin isaa aangoosaa qofa. Yoo sheeyxaanni dhufee aangoosaa wajji dhaabbate amma bineeyyii jaldeeyyii asirraa afaan bantu ta afaan waan chaayinatti tolfaman fakkaattu ta isa deeggarra jettu tanafaa Abiyyi osoo arke wallahi osoo ijaan arke maaltu na deeggari jee yaa abul qalbil qudur jeella hudduu tana keessa akka madaamiin ijoollee dhoytu sani sigale dhawaa nan deeggarinii jeello laanii jechuudha. Maal bineensa akkanaatiin bineensi akkanaa si deeggarurra yoo si mormerra si jira sigale. Kanneen amma Abiyyi maarre miitirkishoo jee afaan banu kun sigale kanneen yoo si morman irra si fayyadan malee yoo si deeggaran bu'aan isaan si buusan hin jirtu jechuudha. Mee gohuma jijjiiramummaa Abiyyi fide deeggarsuma isaan Abiyyi fidan takkanaa hime. Eegaa Abiyyi guyyarraa gaddeemu dhageettiin isaa gaddeemu fudhatamni isaa gaddeemu siyaasaan isaa gaddeemu gaduma bu'uu malee mee isaa ol deemu naafiti. Bar namni tokko wanni si deeggaruun si barbaachisuuf sigale ararraas boru guddachaa deemu siyaasaan teebitamaa deemu deeggarsi kee dabalaa deemu injifannoon tee fuuldura tarkaanfachaa deemuu fi bar wanni namni akka si deeggaru barbaadduuf sigale kun bineensa gurguddaa afaan faashaa kana asirratti ol yaase arkitan gajaarsa keenya qarar geessa khafandishee fi injusa maallaqa san dafaanaa naqaa jaabar kakkanaa kana kun wanni jalatti hafisi dafaati maallaqa san naqaa jaabar hangam takka jaawar arrabsitee hangam takka taayyee xiqqeessitee hangam takka sheekka abbuutan rakkomantii kennitee jaaniiti si hisaaban maallaqa ani niin beeka sirrittiin keessa beeka maallaqa waa dagalanii fi jalaa didanii jechuudha. Dafa maallaqa san naqaa jaanii bar warra kaayyoo jalatti nafne jechuudha. Kun ammoo warra qawwee gurguratee hattuu gartee dur milishaa dargii faa turte ta qawwee gurguratee
biyyaa baddeetu abaa yoo dhufte matan urraa cirti jettee lubbuudha isa jala galtee jechuudha. Waan akkana malee jalatti naaf laal namni namicha kanaan ilma keenya maarree keenya miitirkishoo keenyaatu aangorra jira juu maraataadha. Garuu hiree Oromootiin ichirrabbee yes hiree Oromootii attaallalee hatee ichirrabbee tana gaafa wal gaafachuun dhufte gaafa bilisoomne eenyu akkana nu godhe wal gaafannaa jechuudha. Tana gurra isin calawu waa takka namichi kun rabbiin isaa aangoosaati gosti isaa aangoosaati. Inni aangoosaa tuquu baannaan feetu nama gati feetu nama hati feetu nama gudeeti feetu nama buqqisi he don't care. Feetu nama arrabsi feetu hoogganaa feete arrabsi feetu baa feete arrabsi aanguma sabbuu baannaan irran kaayyanne jechuudha. So rabbii sin qabu rabbii sin beeku amantii sin qabu gandaa sin qabu ganda abaluuti faa jettanii gandatti maxxansitanii kanaan gartee wanta jechuu ummanni keenya gartee namicha kana baruu qaba jechuudha. Qulqulleessee baruu qaba jechuudha. Silaa uzuu nama gartee tokkummaa biyyaa nagaya biyyaa dinagdeen akka guddatu namni akka nagayaan bobbahee galu akka barataan baratee eebbifamu qotataan akka qotatee nagayaan galu osoo nama barbaadu taate warra nagaya kadhatu kana ayyoonni keenya bar nagaya kadhatu jiran amme warra kana fiqqabee nagaya buusaa jechuudha. Nagaya wanni jaan isaaf balaadha jechuudha. Saniifu waa'ee isaatti dhiifneeti hayyoota keenya irratti wanni nuti fokus gooneef wanni hayyoota keenya wal nuuta haa jechaa jirruuf sigale namicha kanarraa abdii muratamtee jirti. Shayxaanaa wajji mari'attee biitti ati jaartuun jirtu. Shayxaanni hojiin isaa diiguu wal nama gachisiisu dhiiga dhuguu obboleessa jeesisiisu maatii gachisiisu hojiin shayxaanaa tanaa jechuudha. Shayxaanaa wajjiin mari'attee biitti ati jaartuun jirtu. Tanaanii hayyoota keenyaan wal nuu tahaa wal nuu dhagayaa sigale dheengaddaa wanirra wal dhabdan waan sabarratti asiin sabni milkaawa asiin milkaawu lakkii jechuurra wal dhabdanii wal nuu tahaa jenne hayyoonni keenya wal dhagahee wal tahee jira jechuudha. Kungaa hadiraa piippii hadiraa shayxaanaa seeneeti dibbee shayxaanaa tumus seenee jechuudha. Dibbeen shayxaanaatu maal faa dhalchite amma gandummaa gaffidde jechuudha. Mimma laalaa warra piippii deeggaru guutu abal maarreen ija teenyaan irraa ittiin bu'inaa maarreen miila keenyaan irraa ittiin bu'inaa maarreen harka keenyaan irraa ittiin bu'inaa siin jedha sigale hojiin isaanii tana taatee jechuudha. Tasabaa dhiisaniiti taganda gaddeebi'anii jechuudha. Booda tagandaa dhiisanii tana taqutaa dhiisanii maal godhuu ta'an tagosa gaddeebi'an tagosatti gaafa gaddeebi'anii tagosaatiin milkaa'uu baatan tagartee gosa isaanii keessaa ibidda isaanii gaddeebuu ta'anii jechuudha. Akkanuma qabiinaa taa'e waan hin anjuu tanatti dhufuu teessa. Andeen gaddaan isinii hime osoon girgirii miidiyaa kanarratti hin ka'iniin baay'anni guddaan ramadamee eega walgahiin gartee hiriirri jawween faan sabaa sablammii wajji walii galan sun eega dhufe sigale eega hiriirri sun dhufe namichi hirriiba dhabee halkanii guyyaa taa'aa bulaa duraanuu kiniina rafisanii sigale kiniina sanillee fudhachuu dideetiin halgaddafaa haqan qaalaniitti naqan jan sigale hin fudhadhuu je osumaan taa'uu haaduu je sigale duraanuu kiniina rafisanii kiniina sanillee fudhachuu dideeti maraachuu jiraa jeetiin arraarra isiniin kunoo wanni nan hime ozoon hin turin ozoon hin bulin an ilma maarreeti an ilma miitirkishooti miitirkishoon ija teenya miitirkishoon harka keenya maarriyyoo miila keenya adeero namni namicha kana deeggaru diina keenya malee ija teenyaa miti an dhugaan siima jala gure jaawar jala deem dhaqi ilaali nama nagayaa miskiina shaneedha deeggarta jedhaniiti ummata nagayaa siviiliyaan sigale akkana xaragu jiran jechuudha. Kana fixuun sirriidhaa jechaa jira. Ummanni hoggii tuullatee tuullaa ummanni qabu guutuu gubu jiranii jechuudha.
ummidhaan ummata gubuun sirriidhaa warra jiru warri namicha kana deeggaru. Kuni diina keeti moo ilma keetire? Meenaa himi. Meenaa himi. Atummaaniif gaafadhu. Arra kunoo gibirriin an dheengadde iyyaa ture amma ifa ta'ee jira jechuudha. Duraan parsantii 15 amma 35 ta'ee jechuudha. IMF'n kana guutuu gartee irratti dabaluu qabdan jedhanii ummata miskiina dachiin duraa badde roobni hin jirre sigale arree isaa fuutee kafaluu ta'isa sigale mee isaa fuutee kafaluu ta'isa naa himime gibira parsantii 35 ka dabalame Arsii Harargee Baale Jimma jeetiin amma dura isin lakkaa'ee jechuudha. Warri isin gibira Itoophiyaa guutuu waan IMF murteesse kana isinii kafaluu ta'a. Biyyammaa IMF fi Arabaa bulchaa, Arab Emireetii bulchaa, namichi biyya gurguree jira. Maallaqa irraa fudhatee durooyin hin bitatee jira. So amma biyya qabna jechuun dandeenyu yoo ganaa lollee biyya harkachuu teenye malee teenyen beeku malee ammatti biyya qabna jechuun hin danda'amtu jechuudha. Sigale saniifuu ummanni keenya dammayxanii warra gartee namichi kun ilma keenya mitirkishoo keenya miliyoo keenya juu kanarratti isin dadammaysinee arra dammayxanii jirtanii jechuudha. Sigale dheengadda isa dubbachuun sigale dheengadda isa dubbachuun wanjala turee jechuudha. Dhiwuma tana bara lakki abaluun nu dhufu jira, lakki mitirkishoo miliyoo nu fidu jira, lakki jaawar fannoo nu fidu jira. Si haa fannisu abbaan fannoo guddaan eenyu? Kafan fannoo halkanii guyyaa gangalchaa jiru eenyu? Kafannoo hidhachiisee eenyu? Kafannoon gartee waraana waaqaatii ya Quddus Xorniyoo jee gartee asii jijjigarraa gubbarraa eegalanii hanga jijjigaa deemanii jachii xaaharu qaban jee ka paarlamarra taa'ee dhaadate eenyu? Ka baay'ata gartee pirezidaantii booyyee isa kennee baay'anni duraa hanqannaan akka fannoon leenjitu godhe eenyu? Ati Abiyyi deeggaraa hoggii fannoo abaluu jaare jettu xiqqoo isollee sheemiin qabdu. Allahu ta'ala illee sodaattu. Sigale. So kana hunda arra ummata keenyaaf fagoonee jechuudha. Ummanni keenya burjaajii keessaa bahee jira jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Burjaajii keessaa bahee jira jechuudha. Arra hayyoonni keenya kadheen gaddichi irra dhaabbatee dhagaa walitti darbatu hundinuu arra dhagaa wajji darbachuu jira jechuudha. Yeroo gabaabduu keessan naa eegimmaas. Isaanii madaraka tokkorra taa'ee wajji mari'atu. Miidiyaa tokkorra ozoon hin teenye madaraka tokkorra taa'ee wajji mari'atu. Wanni Abiyyi jibbu nama jaarame jibba. Wanni Abiyyi jibbu tokkumma jibba. Wanni Abiyyiif diinaa hayyoonni gartee gaafa tokkummaan sigale gaafa tokkummaan sabaa dhuftee isa akka dhumattu waggaa hanga kana kan bulche addaan qoqqooduun sigale. Amma laalime mootummaan tun mootummaa shawaati finfinnee akka tolchu jirti namni shawaa daldalatu jira shawaatamtu daldalachuu jira. Durriyyee barandaa jalaa guuree durriyyee gartee sansan kan qabne ta ummata shawaa bakka hin buune ta shawaan ummannummaan shawaa sunu shawaa ta'uu miidiyaa irratti arge bar namni wal beekaa bar sigale shawaa ta'uu miidiyaa irratti arge fuudhee aangorra guuree maqaa shawaatiin fiixaa caccabsaa jaani kana gartee warra halkan tokkotti biliyeenar ta'e miizee Shimallis fa'a sigale warra gartee haadha isaan dhalteefuu jiidhan qabne warra yoo namichi kun haadha isaan dhalte gurraa janiin gurra'uu jechuudha sigale. So Oromoon lakkii shawaan dhumaa jirti wallaggi dhumaa jira Gujiin dhumaa jirti Booranii dhumaa jirti Arsiin dhumaa jirti Harargeen dhumaa jirti Wallo dhumaa jirti. Oromoon dhumaatii malee waa takka irraan harkannee jee Oromoon dura dhaabbannaan misooma fuudheeti Baalee geesse mee laala akkatti danama qoqqooduu deemu. Hay Baalee ifaa bar ifaa Baalee san
Baalee roobetti ma ifaa deengadda isin gartan san yoo ajjata lama kararraa achi gorte bar dukkanaa bar hallayyaa keessa buutaa bar buldiingiin takka mannitti aanu mannummaan karaa sanirraa ifaan qabu bar sigale kana kararra dhaabeeti misoomaan hambaalee geessee fi harargeen hinaaftee misoomaan hambaalee geessee fi wallaggi hinaaftee misoomaan hambaalee akkanatti nama qooduu barbaadaa jechuudha sigale oromoon kana beeyin magan wanni baalee ta'e harargee taate wanni booranaa ta'e wallaggaa taate wanni walloo ta'e iluu abbaa boor jimmaa taate jeeti ummanni keenya beeyin magan jee jalaati ta'e kana hunda akka godhu dhabeeti amma bineensa guutuu warra garaa isaatiif jiraatu qofa filee sigale warra maallaqaniin fudhadha juu hunda filee warra maallaqa akkaawuntiin naabuuftan naabuusaa naabuusuu baattan isattiin isni madhaa jaarsi dhageessanii warra akkasii qofa walitti diriirfateeti sigale yessarii qofa walitti diriirfateeti saba kana burjaajeessuu diiguu barbaadaa jechuudha. Kun itti milkaawa abadan itti milkaawa. So kana keessa tarkaanfanneeti hayyoonni keenya arra sadarkaa gartee warri dheengadda inni akkam beekamneen dhagaa walirra darbisiisaa ture hundi arra miidiyaa tokkorra ta'anii waliin haasa'anii jechuudha. Amma yeroo gabaabduu keessa Dr. Tsaggaayee Araarsaatiif Jawwee eeggadhu sanumaan duratti guutuu isaanii wala marro wala jawwe wala waana oromoon niin qabajetu tabakka takkatti isee hulaa cufattee warrirriituu teessu eeggadhu sigale tanaafin awwaboon hin jarjarinaa ijoolleen amma dhukkee godhu jirti makalaakiyaa dhukkee godhu jirti kan fixu jirtan sunis obboleeyyan keessanii suuta ja'a wanni nan ijoollee wobootiin juuf waan deemaa jira sirri quba qabnaa jechuudha kana irra duuluun isan barbaachisuu jennee jirra ifiinuu duu jira nama ifiifajjeesu jiru ummanni biyyaa yaa rabbi maal keessa jira kaadireef kaabineen paarlamaan biyyattii bar qoonqoo gaafachuu jira bar nyaata nyaachuu dadhabne paarlamaan biyyattii nyaata gaafachuu jira bar doktorri biyyattii nyaata gaafachuu jira bar haya kan doktorri sadarkaa tanatti daabboon dhabeejuu meeqotee bulaan maal keessa jira kana ilma keetii deeggarii siinja kana abbaa injifannootii deeggarii siinja mee namni kana deeggarii siinjuu diina keeti moo ilma keeti moo fira keeti naayi atummaan deebiif gaafa kana gubbaan ka gibira simma rawwanta godhu ummanni qotatee osoon hin qabne horsiifatee osoon hin qabne tokkicha qabu gurguree akka gibira isa gabbaru hattuurra jaare gara jabeeyyii jala ifirra waajjira sarraa hanga gandatti irra jaare sigale dhukkee godhu jiraa jechuudha kana hunda PP maaliif godhu jirti only Christie's expelled kana hunda PP maaliif godhu jirti PP ummatan qabdu bu'uura ummatan qabdu partiin tokko yoo bu'uura ummataa qabaate bu'uura saasanin diigu silaa osoo oromorraa abdii qabaate oromoo kutaan hin qoodu oromoo gandaan hin qoodu anaa jimma ta'e tanaaf narra duulan anaa harargee ta'e tanaaf narra duulan anaa arsii ta'e tanaaf narra duulan siin jaa dhufe kaabinummaan guddaan suufa uffatee bar osoo namni harargee ministeera ta'e isa jala taa'u jiruuti jimaa harargeerra murteessanii harargee keellaarra dhaabanii harargee miskiineessanii harargee duru akka suuditti namni itti yaa'ee irra deessu sigale harargee akkas turte san miskiineessan haya namni isa jala jiru kun maal sii godhe sigale maal sii godhe haya waajjira keeysaa wallaggaa guutuu jan wallaggi ama turbo guutuu dhumu jirti mee wallaggichi keeysa guutuu taateef paarlamaa keeysa guutuu taateef sigale sagalee daawo dhaapuwa Ibrahim Kabalal
Microphone ajaiba kanaan bira qaba. Anjamaan hin jiru. Kana gooneeti. Sagalee wanni jedhamtu hin jirtu noora. Amma sirrooyitee jirti jechuudha. Akkasila. Ibbiraa qabdi ijoolleen Oromoo moo waa hunda ibbiraa qabna nuti. Sigalee. Amma sirrooyitee mi? Amma sirrooyitee mi sagalee? Ibbiraa qabna. Sosoo hin dandeessan. Hara tokko sosoo hin dandeessan. Caljaa sheer godhaayisan. Amma sirrooyitee mi? Akkana laakuna. Daqiiquma sirreessinaan siin jiru akka rakkoon hin jiru. Akkana laalis. So, piippiin maaliif uummata adda filtii? Mata duree teenya bakka itti dhaabbanneen irraanfannu. Isaan bar amarra guddaa isin amma dhugumaan sagaleen dhaga'in isaan bar sagalee wanni jaaniif irra guddaan akka ajandaan sheekka abbutaa jalaa badu. Sheekka abbutaa arra dhiisiiti. Gaafa gartee dura lafaa hausanu siyaasa ajandaan isaa jalaan badu. So maaliif piippiin ummata adda qooduun ummatuma aangotti isa fide adda filuun ummanni gaafa wayyaanee dura dhaabbatu beeki hoggii walloddu'e wallaggaa asii battisa lola gujii keeysaa hidhiif nyaata arsii keeysaa tarkaanfii fudhata harargee keeysaa kuffisaa jechuudha. Ummata akkasitti tokkummaa isaatiin aangotti isaan fide arra adda babaasuun maaliif barbaachise? Maaliif barbaachise? Bu'uura ummataan qaban ummanni filateechin kaayyan kaayyoo ummataa harkaan qaban kijibduudha. Mee waan inaan poostii godhina jala gaddeemaa laala. Viidiyoo qaallicha sheexantichaa sana. Afaan Oromootiin afaan federaalaa godhuu deemaa jennullee shawwadeef jala nu oofuutu. Wanti ergamtuun isii qoftiin wanni jechaa ture baga gammanne maaltu harkame afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uuf deeman shawwadaa santu harkaa dhumate. Eegale? Shawwadaa santu harkaa dhumate. Shawwadaan sun waan harkaa dhumatteef maal godhe? Bu'uura ummataa waan hin qabneef, ummataa waan hin filataminiif siin jedhe. Waan ummanni gartee irraa barbaadu san takkallee waan hin guutiniif maal godhe? Gartee gowwaa fi gowwittii xiqqoo maallaqa harkatte tana ummata irra gabbubbaasee jechuudha. Keenya kun ka hubannoo hin qabne abaluu ija teenyaa nurraa ittiin bu'inaa. Abaluu miila keenyaa nurraa ittiin bu'inaa. Adeeroo ijji teenya ta diina keenya laaltee nurraan garri bu'aa maal qabdi? Meeji keessattuu ijoolleen Harargee faan namni piippiin Harargee irra miite ni jirti mee Rabbi sodaadhu. Daldala nu dhoorkitee keellaa nurra wanna gootee daldala nu dhoorkitee keellaa nurra guutee haati teenya abbaan keenya jimaa baadiyyaarraa cabsee fiduudhaaf bakka meeqa qaraxarra hoggii magaalaa geesse firii ilmaanii bitee wanni inni gurmurra fidu firii ilmaanii bitee galchuuf ni geessi. Mee namni Harargee irraa hin dhaladha ji'ufaan namni Harargee himatufaan abdiillee dheengadda ummata keenya akkasitti gartee wanni takka malee irra deeme naatoo takka malee akkasitti irra deeme san arra manni isaa beeta mangistii fakkaata. Riippaabilikaan gaardiin eeggamu. Jimaan isaa qaxxixaa oowwaan hawwadaa hidhuufaaf injooy godhu jira jechuudha. Dhalaa gosa fedhe jijjiirrate. Warri abdiilleen gaafas buqqise arra bakka seenu dhabee barandaa tana
Finfinnee tana yoo deemte namni ati gartee afaan Harargeetiin namni sadaqaa kadhata. Harargee dur namni oggii beelee itti badu. Harargee namni dur oggii gartee waa dhabe dhaqee itti dalagatu. Aboo awwadaa jimaa cabsinaan barati miliyooneera ta'a makiinaa bitattaa bara bajaaj bitattaa bara. Arra awwadaa sun maal fakkaatti mangallaa gartee loon keessaa yaa'an faras magaalaa guyyaa magaalaan ta'in hin fakkaattu. Namni awwadaa irra waan afaanii kutatu hin dhabne. Mee namni Harargee fi Injuufaan akkamiin namicha kana afaanillee namicha kana dubbata. Diinni guddaan Harargee qaallicha kanarra ni jira. Piippiin gaafa wayyaan akka Harargeen gaafa wayyaan akka namni miskiinoo ta'e. Harargeen gaafa dargi akka namni miskiinoo ta'e. Gaafa Minilikan jettan sana akka namni miskiinoo ta'e. Digale. Amma kana gubbaan gibira parsantii 35 itti gaxoofu jira. Maaliif nama isaanii dubbatu hin qabu jechuudha. Warrichi taa'u warra gartee qaalii isaa godhu. Warra yoo iyyaa janiin iyyu. Warra yoo harka baasaa janiin harka baasu. Warra yoo usaa janiin usu. Kana qofa bu'uura uummataa waan hin qabneef gartee yeessarii qofa walitti qabate jechuudha. Haya Wallaggaa biiroo keessa hedduudhaa siin jedhu oggii Wallagga bira dhaqe akka Wallagga jaalatu akka Wallagga dhiyaatu Wallaggi biiroo keessa isii guutu bar ilaa waajjira kiyyaa jaasii gale. Mee namni Wallaggarra dhume ni jira. Wallaggaa dur dammaa fi dhadhaa muka keessa bosona keessaa quuftu arra magaalaa keessaafuu magaalaa faras magaalaa yoo dhayite dammaa dhadhaa ni garta. Gale. Dammaa dhadhaa ni garta. Mee Wallaggi biiroo keessatti guutuu taate maal sii gooti? Gaafa wayyaanee baay'anni keenyaahuu waa xiqqishoo amma gartee jijjiiramni dhufe baay'anni Oromiyaa ni guddate bakka bu'ummaan paarlamaadhaa ha Oromoo ni guddate siin jedha. Mee paarlamaan guddachuun mee murtii Oromoo murtii dabaata Oromoo irra murtaa'uu deemtu takkatan inni morminaa himi. Meenaa himi. Nama hedduuchi keessa qabaachuun bu'aa maal sii qaba? Heddummini tiitichinuu wannarraa banatee nyaata. Kaasa hojjaa irraa banatee dhugaa yoo heddumminaa tiitichirra guute. Mee heddummini tiitichaa waan godhin paarlamaa Itoophiyaa keessaa nama hedduu qabaatte maal sii godha meenaa himi? Meenaa himi. Kana hunda teenyee takka takkaan ummanni keenya if gaafachuun anaaf sirra jirti jechuudha. Anaaf sirra jirti. Firraa eeguu warra gandummaan si yaa'u gosummaan si yaa'u hayyoota keenya irra gandummaan bobba'u. Si gale? Aboo bara hayyoonni kun bakka fedhe Jawaar Mohaammed irraa eegalii bara waan fedhan godhanii jiraachuu danda'anii bara. Bara uummata yuunivarsiitii Harvard irraa giraajuweeshin godhee bara uummanni kun. Si gale? Kun bara yuunivarsiitii Ameerikaa barsiisan. Kun bara poolitikaa addunyaa kana xiinxalan. Kun bara doktoroota addunyaa tana bireen sarjarii addunyaa tana guutuu sarjarii godhaa oolanii bara. Namni kun yeroo sagalee sii ta'u warra aangoo barbaadu aangoo wanni barbaadu maallaqaa fi bara maallaqa akkatti hirkatta Ameerikatti. Waan hin dalaganne jazbaa talkaashaa gartee asii gayyaatee nama faarsee bulaa taatu tana fa'aadhaan Ameerikaan madaalina. Kanaadaan madaalina, Austraaliyaan madaalina. Rabbi sodaadha. Takka ichi keessaa baay'ina paarlamaa qabaachuudhaan takka murtee dabaatan qaallichi kun Oromoo dhiiga dhuguudhaaf dabarsu tan inni paarlamaan kun dura dhaabbate hin jirtu jechuudha. Maanaan ayatoota kanaa maal jechuudha? Wanni namicha kana jala jiru takka faayidaa siin qabdu jechuudha. Ijatiyyaa achi jira, maarreetiyyaa achi jira, miixirqishookiyyaa achi jira, tujjaarticha kiyyaa achi jira. Milliyyu akkamitti tujjaarame? Haawo? Biyyattiin gaaza qabdi, gaaza tiraanspoortii godhee tujjaarame. Daaba godhe uummata saamee tujjaarame jechuudha.
Miskiinummaa irra dhufte kana keessa harka qabaa jechuudha.